La fadhees akkasi Eh, la fadhees ماشي. akkasi agarraa ammoo kun achiin agarraa asin la fidanii isheen dhuftaanaan jedhanii hin beeku. Okay. Amma dandeentee jechuudha. Amma dandeentee dhaabattee deemtaa jechuun yoo amma achi keessa gadi bahuu hin dandeessaa si hin baasani warri Mustaifa sun isin dhogganii ati yoo gadi baate. Afaa yoona afaa een algalleen as sirreessanii yoona waraabanii ani baasanii nama baasanii hin beeku garuu ani adeemaa garuu. Doktor jechuun beektaa amma xiqqoo mijattiin haalli isiin irra jirtu xiqqoo beektaa bareedan fakkaatu. Dammoo mijattiin jechuun amma waraqataan isii wanti baaspoora isii koppii wanni hunduu jechuun beektaa hin jira. Amma harka irratti suuraa amma isaan ijoolleen tiktok irratti gafursan irratti paaspoorti nambariin hin jira. Deebisee guyyaa isiin achi seensisanii jiran hin jira. Kanaaf amma isiin immoo jechuudha warroota ejensii achi jechuun Itoophiyaa irraa isii ergetti illee dawwallee jirra waan ta'eef inshaallah amma isiin akkaataa isiin itti gargaaramtee jechuudha achi keessaa baatee kara biyyaa maatii ofiititti jechuudha. Namni yoo jiraatu dhullee maatii ofii biratti osoo du'aan namaa galuudha jiraan namaa galeessantu irra fudhatamaa waan ta'eef akkanumatti jechuun kalaas uummanni waan danda'uun gargaarree kara biyyaa osoo haadhaaf abbaa isiitti galteetiin yaada beekta. Maatilleen kanuma barbaada. Qaama mucaan tun uummanni maallaqa gargaara si galee rakkoon qabu hin gargaara. Uummanni kun haa gargaaru yaada koomentii jalatti illee gargaaruu san dura amma mucaan tun mana yaalaa jirti. Mana yaalaa mootu kageesse araba akkuma isin achi keessa deddeemuutti dhiisan malee gabba'uu ittiin dhiisanii zabanyee jira beektaa mana yaalaa ka eeguu jira. So akkaataa itti nama dhukkubsate ka achi geessan. Mana yaalaa mootummaa keessa jiru itti galchan nama muuxannoo qabu nama waraqaa qabu ijoollee riyaadiin jiran warra qoonsiilaa warra koomunitii namni beektan shee irratti nu godha yaada nu haa kennu hawaasni mallaqaan bira hin dhaabata. Yoo hin jiraanne mootu namni miidiyaa as jala jirtan koottanii yaada nuu kenna waan dhaabbannee gargaar. Birrii qofa guuru nama mana yaalaa mootummaa jiru gargaarsan ta'u. Gargaarti dura yaada nama mucoota nama barbaachisa kophaa jirti waan ta'eef. So kanaaf ijoolleen iqaamaa qabdan warri qoonsiilaa waa'ee qoonsiilaa keessa hojjetan yookiin beektanii fi koomunitii itti dhiyeenya qabdan Niti keessa jirtan ijoolleen riyaadiin jirtan namni beektan yoo jiraattan nu eera sheer irratti godha yoo as jala jiraattan immoo ta'u pilis kotta hooseena yaada nuu kenna achirra dhaabbannee maal akka barbaachisu hagam akka barbaachisu achirra dhaabbannee gargaarra. Akkam jettan abaazarri akkasuma miree karaa. Doktor asirratti waa dubbadhuuti koosiyaan. Amma mucoota sibiilli irraa ni qabne malee ammayyuu mudiira gaafannee yoo nuu kennaa jennee maal rakkina qabamaa kunoo ani baasaboorri irraa fu'anii jiranii waraqaa fu'anii jiranii bakka mucoota nani birrii itti yaalle madaamin hin kafallee fidiyoo siin jira noo. Sanuu ilaallaka sanuu waliin gaafannaami akkanumatti ga'e isin qabee jechuudha ree kaamerallee jira akkanuma dhageeffattanii waan naan jedhanii hin dhageettanii homa dubbatanuu jechuudha. Waan isaan naan jedhanii hin gaafannaa jechuudha. Opereeshiniin kun eessa saafi eessa hodhaa qabdee mijattiin bakka miisiin garaadha. Azala laal. Akkasittiin ta'u waraqaa si harkaa ciruuf amma la booda boocha keellee hin dandeenye. Kaameraa waraabaa mana yaalaa keessa viidiyoo waraabuu ka'ee. Yaaraan dandeetti mucattiin barii hin dandeetti. Ayyoo danda'ame fuudhee boonii barbaada ayyuu yoo danda'ame ka. Dubbisi waalaikum salaam jedhin. Salaam alaikum. Dubbisi amma dubbisi asli sammaa irraa baase. Egaa. Halo. Fayyaa. Fayyaa. Maal taate? Maal taate lubbuu? Wanni maal taate? Maal dhukkuba? Gasee Mana?
Malta maaltu si dhukkuba? mana dalagaatti osoma isi an appurishii nana godhani Eshi. appurishii nana godhan harkillee na miidhame lafa dha'ee jechuu karaa lafichaantiitti agarsi egarra ammoo harkillee naa fayyee appurishii na sibiila sanarraa yaa'ini galgala na sodaachisa addasiya bula Eshi. namni tokko ija na biran bulu ofii adda gibbii galu ofiiti fata addumatti bakka acha magarra jaannatti asumanii ganii karra kiicuudhe Madam Titini mana yaalatitti si gatteetuma dhiifte? halkan osoo hin rafin akkanumatti natti bareeti namni akkana kuna birra bilbilee kaa'inaan jechaanii naan jedhan na jarjarsaa Mana yaalaa kam jirtaati? inumaa si soyxiina mana yaalaa moo ani maa itti beekama qaasaa ofii Yusufi ani maa itti beekama saatun beeku Riyaadii keessa jechuu. achi jira Ijoolleen riyaadiif naannama san Barraa jirani. riyaadi, barraa riyaad daarii. Namni riyaadiif naannawa riyaad jiru. Fagoodha riyaadi. Namni naannawa san jiru si gaafachuu hin danda'a sa'aatii akkam akkamii jira ziyaaran. Halo, maqaan ishee nun isaafi? Isii yoom takka as keessa gabbaatee beeytee isin na gaafadhu ka amma kana. No, isi magaafanne maqaan kee nuni maqaan kee nuni. Kan itti deebinaa qoy. Maqaan isii Fatiha hin dhagahamu asli. Fatiha. Fatiha sagalee kee malee kan isiin dhagamu. Fatiha. ana Ijoolleen biyya keetii, ijoolleen Oromoo biyyoota garaagaraa jiran nama baay'eetu rakkoo kee kana dhagahee quba qabaa. Mee maal si gargaarraa? Maaliin si bira dhaabbannu? Maal dhabdee? Maaliin si bira dhaabbanna? Mee hima uummata baay'ee si dhageeffataa. Fatiha Abbishu eewa Saafi. Neetworkiin qabu. Maali shabakaadha. Shabakaadha moo maali rakkoon? Shabakaaleen hin jiru atillee dhukkubsatama. Keessatti shabaka. Rakkiboo inni waayifaa qaba. Amma maal jettaree saafi adda akka nama dhaqee argee tokko. Yoo maal ta'e shabakaan? Mee sirraa kun oolu. Mee dubbadhu asli amma dhageeta? Dhagaa. Asli. Oo. Rakkoon waan nama goon hin qabdu rakkoon saafii harkatti nu kuffifte Oromoo. Gurbaa rakkoo Asli bira waan na godhaa na bira mi'a si bira. Filik ishee godha uddochi. Saafii. Buona konomaa erga. Abu Muraadee isa jira isheen itti godha warra sirki neetworkii dideema. Sagdaw. Haala ittiin gargaarru haala ittiin bira dhaabbannu waan isiin barbaaddu gaafadhaame. Mucaa biraatitti isheen godha Abu Muraadee namni sirkii qabda itti dawwala warri Dubaay. Warri Dubaay Abu Muraadee itti dawwala. Warra Dubaay. Yattiin galuu barbaachisa. Amma namni kuma lama dhibba afurii kana keessa namni kumaaf dhibba afurii warra Dubaay wal fiduu didde kunoo. Saafii mucaa yoo bira dhaqee laayivii irra jira kottu yaala Muraadee dawwala warri sirkii Abu Muraadee qabdan isheen itti godha hundi keessa. Isiin riyaadiin jirti.
Leenco Abu Muraadin hin beektu itti dawwali mee. Boona beeka boonaan saahib maali sabboonaa sanyii jawaariin saahib Abu Muraad. Sabboonaa sanyii jawaariitti dawwalaa inni itti hima. Saahiba jirri walitti. Suuqii sabboonaa sanyii jawaar sanitti arga yeroo baay'ee Abu Muraadin namni hin beekne yoo jiraata. Kunoo dhufe. Jaarsa bada. Suuta deema namni jaarsaa kun rakkoo. Galatooma warri isheen itti gootan. Seeri Abu Muraad. Saafin dhaqee mucattiin baay'ee laafatte Abu Muraad. Hello. Saafin bira dhaqee mucattiin baay'ee laafatte baay'ee dhukkubaan. Okay, jechuun mul'atu natti beektaa Turkii na fakkaata. Amma gisee ati dhutu Turkii qabeessa. Ani amma mul'adha gastii keessatti. Ati mul'ata akkanuma warri Dubaay ijaan waan argu mul'ata nuti argaara. Wallahi dukkana qawwee isaa furaande. Yaa Rabbi hurrii warra Dubaayitti buutee sana irraa saaqatiin qabdaa inni dandeettaa Rabbii kiyyaa'u. Akka isaanii ilaalanii warri Dubaay miskiina keeti wallahi. Warri Dubaay miskiina keeti yaa Rabbi hurrii warra Dubaayitti buutee sana irraa saaqatiin qabdaa inni dandeettaa wallahi. Waan isaan argatan tunu gayaa osoo manigaan illee nuu kennan. Lakki doktor lakki akka nu goriin. Maal malee Dubaay isinii godhaara. Abbaa hurrii namaatu nutti hin boone. Jalli mee guddaa meeqatu kana argaa jedhaa ture dhokkate Rabbi akka fedhe. Inshallah. Dubaay maamin jedha warri Dubaay. Yaa Rabbi rakkoo shigirii Dubaayitti buute sana keessaa kaasatti hurrii warra Dubaay buute sana yaa Rabbi irraa ta'a. Yaa Rabbi. Ganna warra Dubaayitti gale kana yaa Rabbi birratti jijjiirif. Yaa Rabbi nu mul'istee nu dhoksisin jettaa? Rabbi isin mul'isee isin dhoksii wallahi garaa na nyaattan wallahi. Kama dhugaati bar. Ani dararaa ijoollee Oromoo hin danda'u wallahi. Qabaataniiti natti quufuu sannaa wayya malee ani yoo rakkatan natti hin tolu ilmi namaa qabu. Ambassaa maxxaa! Ambassaa maxxaa! Wallahi du'aayitti yadaate maasha Allah tabaarakallaa argitee garaa du'aayii goona. Eenyuma kalee inni jechuudha. Paanti kennaa jiidhaan agartuudha halkaa. Leila go! Namaan hin beekne follow back me which is Leila. Mashallah mashallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ambassaa tattaako. Ambassaa. Amo Leila mo endu ya makanin big wallahi nama follow yo walitti qabne Rabbi si hamil ke. Dubaay keessa Rabbi si hamil ke. Dubaay keessa si kenna du'aay godhi. Wallahi. Namni La lelki ka Dubaay fakkaatu ka diasporati private account. Warri Dubaay na argaa qaba akkatti odeeffateen kennu diaspora kun. Eenyuuni Dubaay. Mannalle isinumatti hiyyoommanne malee gurtakka illee deemu duniyaan ta'e nagara biraan baatu gara keessan malee. Doktora maalin assalaamu alaikum. Na warri biyya faranjii kun Rabbi sodaata bar odeeffatee kennaa sadaqaa amma private accountiin. Barawaan iyyuu Bitaan arginetti kenna warri biyya faranjii jiruun gisee kennu. doktora bara nuttaalee asirraa lafa dha'ee olee iyyuu silkii darbe. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Aboora bikki haa kennu wallaahi. Rabbi si hamil keesu Rabbi si hamil keesu. Yaa aboo rabbuma keeti jedhi foloo naa deebisi eenyumaatiin illee candas nu qoysun. Mee saafitti sheer godhaa saafin irra jira. Rabbi si hamil keesu obboleettiiti. Dubaay doktorii eenyuma ree. Aboo Dubaay miti bakka feete illee taatu Rabbi si hamil keesu Leeylaati. Leeyilaa jaanatti fakkaate maqaayyuun agarre maqaan piraayiveetidha. Rabbi si hamil keesu Rabbi si hamil keesu. Dubaay miti kun onoo jette. Eshi foloo naa deebisi kaa rabbumaa jedhi. Arjaa rabbuun saalfata jedhi Rabbi si haa kabaju. Leeyilaa maqaan akka tokko.